Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaa sin gaafadha. Tokkummaa dargaggoota amantoota Washington CU jedhamtanii warra beekamtan jechuu kooti. Akkasuma immoo amantooti isinii wajjin hirmaachuu dhufaniif isachumaan nagaan isiniif dhiyeessa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Guddaan gammada sagantaa isin laattanitti sagalee Waaqayyoo nutti dubbatottanii sagantaa keessan ji'an qabdan guyyaa kana irratti dubbadhu sagalee Waaqayyoo ittanii amantanii waan natti laattaniif Waaqayyoo guddaa isin haa eebbisu. Anillee guddaan gammada. Kanaaf sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin hirmaanna. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 15 kaasee hamma 22tti isa jiruu fi seera ba'uu boqonnaa 20 18 kaasee hamma 21tti isa jiru dubbisuudhaan sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin dhageenya. Nan dubbisa maqaa Waaqayyootiin seera uumamaa boqonnaa 19 15 kaasee hamma 22tti akka kana jedha. Yemmuu boruun baqaqee ergamoonni sun Looxiin ka'ii mandara cubbuu isheetiif adabamtu keessatti akka hin balleeffamneef haadha manaa kee intaloota kee warra addana jiran lamaanis fudhadhuutii ba'i jedhanii lubbutti qaban. Inni garuu qaqqabataa ture. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo waan isa baraareef namoonni sun isa haadha manaasaa intaloota isaa lamaanis harka qabanii baasanii mandaratti duubaan hin ga'an. Erga gadi isaan baasanii inni tokko lafa lubbuu kee oolfachuutti baqadhu, of booddee hin mil'atin, naannoo kana keessaas immoo iddoo tokkollee hin dhaabbatin, ati akka hin balleeffamneef gara roggee tulluutti ol baqadhu jedheen. Loox immoo achi miti yaa gooftaa koo, kunoo garbichi kee fuula kee duratti ayyaana argateera, lubbuu koo oolchuudhaafis gaarummaa guddaa an agarsiifteetta. Garuu ani gara roggee tulluutti baqadhee jalaa ba'u waan ani hin dandeenyeef wanti balleessu kun immoo karaatti na qaqqaba, anis nan du'a. Kunoo mandarri fuullee jirtu kun itti baqachuudhaaf dhiyoodha, xinnoodhas. Isheen xinnoodha mitiire? Achitti baqadhee lubbuu koo akka oolu anaaf godhii jedheen. Ergamichi kunoo ani isa kanaafis immoo faara sitti nan tola, mandara ati waa'ee ishee dubbattu kanas immoo gala hin galchu. Hamma ati achi geessutti ani waanan ergameef sana gochuu hin danda'u. Ariifadhu, achitti baqadhu, jalaa ba'i jedheen. Mandarattiin immoo xinnoo waan taateef maqaa ishee Zo'aar jedhameedha sagaleen Waaqayyoo. Nan dubbisa akkasuma seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 18 kaasee hamma 21tti immoo akka kana jedha sagaleen Waaqayyoodha. Seera ba'uu 20 lakkoofsa 18 kaasee akka kana jedha. Namoonni sun hundinuu qaqawwee guca boba'u sagalee fiinoo tullu aaruu hin hubatan. Kanarraa kan ka'es immoo na'anii hollatanii achirraa fagaatanii hin dhaabbatan. Jarri yemmus Museedhaanii nuyi akka hin dhumnetti Waaqayyo nu wajjin akka dubbatu hin godhin, ati nu wajjin dubbadhu, nus hin dhageenya jedhan. Museen immoo sababa sanaan Waaqayyoon sodaachuun isin irraa akka jiraatuuf isinis immoo cubbuu akka hin hojjenneef Waaqayyo qoree isin ilaaluudhaaf waan dhufeef hin sodaatinaa jedheen. Yemmuu sabni irraa fagaatee in ijaajje, Museen garuu gara duumessa gurraachaa dukkanaa'a lafa Waaqayyo jiruutti hin dhiyaate jedha sagaleen Waaqayyoo. Seenaa iddoo kana baay'ee dubbachuun barbaadu booddee isaa deebi'ee waan baay'ee of duubaa qaba. Garuu Abrahaam biyya Loox filateetti gale kana ergamoonni kun balleessuu gaafa dhaqan waa'ee isaaniitiif kadhateera. Namni 50 achi keessa jiraate, namni 45 achi keessa raate, 40 amma 30 amma dhufee gadi buuseetu kadhata ture obboleessa isaa kana oolchuudhaaf.
yeroo kana yoo laaltaneettan cubbuun warra Sodoomiif Gamoraa kana waaqayyo dura akka inni ga'e iyyati baay'een yakki isaanii akka bal'ate iyyi baay'een waa'ee isaaniitiif waaqayyo dura akka ga'etu argitu. kanaaf ergamoonni dhufan kun biyya Sodoomiif Gamoraa balleessuu dhaqan. jarri kun cubbuu isaanii yoo laaltaneettan ergamoonni waaqayyo bifa namaatiin deeman kun mana Loox dhaqan yeroo lixan gannuu baasi jara kana wajjin ejjinaati jedhanii Muusaan gaafatan. Loox illee lakki ijoollee durbaata akka namni biraan geenye qabaa isaan bira ga'a malee jara kana irratti hamaan hojjetinaa akka akkasiin hojjetinaa inna kan kana caalus irratti hojjenne yoo gadi hin baaftu ta'edhaan. kana booddee jarra harka isaanii gadi baasanii cufaniitu jara jaamummaadhaan akka rukutan sagalee waaqayyoodhaa dubbata. egaa jarri kun Looxiin magaalaa kana keessaa baa'uudhaaf dafii ariifadhuuti baay'edhaniitu inni qaqqabannaan harka qabaniitu baasan jedhe sagaleen waaqayyoo yommuu ni dubbatu argitu sagalee waaqayyoo keessaa. amma kana duwwaa miti egaa mata dureen ani irratti dubbadhu tulluu waaqayyo nuuf arge yookaan ulfina waaqayyo nuuf argetti ol ba'u mata duree jedhu irratti dubbadha. waaqayyo inni guddaan waaqayyo inni jabaan waaqayyo inni hundumaan guutuu kun gaafa nu waame waan salphaa waan xinnoo waan xiqqoo tokko nuun hojjechuuf nu eebbisuuf nuun hojjechuuf miti kan waaqayyo nu waame waan guddaa tokkoof nu waame. kanaaf ulfinanni nu waame kanatti ol ba'u eebbanni nu waame kanatti ol ba'u isa jedhu dubbachuudhaaf fedheen. akkuma kana yoo laaltaneettan seera ba'uu ani dubbise boqonnaa 20:18 keessa dhaqan yoo laaltan tulluu kanarratti waaqayyo ulfinaan mul'ate. sabni kun akka isa sodaatu sabni kun akka isa dhaga'u waaqayyoon ulfina isaa kanaan argee sabni kun cubbuu kana hojjenne qulqullummaa akka inni baruuf jecha ulfina guddaadhaan gadi bu'e. garuu jara kana gara tulluu sanatti naanna'anii waaqayyo ulfinaan gaara sana irratti akka mul'atu akka laalaniif kan waame waaqayyo ture. garuu jarri kun yoo laaltaneettan Museen hin sodaanneedhaan hin hollatani. kanaaf waaqayyo nutti hin dubbatin afaanuma isaaniitiin akka jedhan ati nutti dubbadhu jedhanidha. Museen garuu gara tulluusa gurraachaa aarrirraa aaru ulfinna waaqayyo irraa mul'atu sanatti asii achi sokkeedha. Museen ol ba'a isaanis dhaabanne. kanaaf iddoo kana keessa wanti dubbachuu barbaadu gara ulfina waaqayyo nuuf arge tulluu waaqayyo nuuf arge ol ba'u mata duree jedhu kana dubbachuu barbaaduuf. kanaaf sababa isaa isin dura ulfina tokkotu jira. callumattanii waldaa keessaa takka faarfannaa faarfattanii lallabdanii waan nama xinnoo tokko taatanii akkasiin darbitan utuu hin ta'in dhugaa isaan isinitti hima. waaqayyo gaafa si waamu ulfinaaf eebba tokkoof mul'achuudhaaf dhaloota oolchuudhaaf dhalootaaf eebba ta'uudhaaf akka si waame isinitti himuudhaaf fedheen. garuu waa iddoo kanaan waan xiqqoo ishee dubbadha dafee. tulluun asitti ilaallu kun tulluu an dubbachuu barbaadu kun jechuu kooti eebba waaqayyo nuuf qopheesse ta'uu danda'a. itti aanee immoo ulfinaan mul'achuu waaqayyotti nu waame ta'uu danda'a. kana duwwaas immoo miti waaqayyoon jaallatamu sababa waaqayyoon jaallatamneef sababa waaqayyo nu wajjin jiruuf immoo waaqayyo akka inni nu wajjin mul'atu waaqayyo nu wajjin dhaloota kana gidduutti akka inni mul'atu isanitti nu waame waamicha ta'uu danda'a. itti dabalees immoo sadarkaa tajaajilaa guddaa nuyi yaadamneef tokko ta'uu danda'a. ilaan malleessanitti nima dhaggeeffadha. sadarkaa tajaajilaa nuyi yaadamneef tokko sadarkaa ittiin waaqayyo nu hojjetu nuyi yaadamneef tokko ta'uu danda'a. inni kaan immoo mul'ata waaqayyotti nu waame ta'uu danda'a. mul'ata gurguddaa namoota waaqayyo macaafa qulqulluu keessaa ilaaltan tokko har'allee namoota waaqayyo akeeka akkasii irratti qabu isin keessaallee jirtu. maqaan waaqayyo galateeffamu. kanaafu waaqayyo hamma nama waametti namni immoo yaada isaatti qabame hamma jiraatutti ulfina eebba guddaadhaaf akka inni waamame macaafa qulqulluu keessa iddoo baay'ee ilaaluu dandeenya. maqaan waaqayyo eebbifamu. namni garuu ila dhaggeeffadha. namni garuu filannoo mataa isaaf akeeka kana wallaalee of xinneessuu hin danda'a. kana dagatanaa kana isiniin jechuun barbaada. waaqayyo waan guddaaf nama waama waan ulfina qabeessaaf nama waama waan guutuu tokkoof nama waama. garuu namni filannoof murtoo mataa isaatiin waan xiqqoo irratti of hambisuu isa waaqayyo yaade sana hankaakuu danda'a. akka nama abiddarraa oolee tokkootti isa Phaawulos jedhu akkasitti nama fayyita biyya lafaa kanarraa darbuu danda'a sababa ayyaana waaqayyoo qofa. garuu jiraachuudhaan eebbichatti lixuudhaan amanuudhaan isa waaqayyo jedhe ta'uudhaan garuu ulfina waaqayyo jedhe sana hankaakuun hin danda'ama isiniin jechuudhaaf fedheen. kanaafi kutaa kana keessaa
Looti tuqaata ko tokko isinitti muu barbaada kutaa dubbifanne kana keessa dhaqxanii yoo ilaaltaneettan kutaa kana keessa Looti isa tulluu guddaa ol ba'uudhaaf Waaqayyo isatti dubbatutu argitu ergamoonni kun gara tulluu ol jedhaa sanaatti baqadhutti hin jedhu tokko inni taan immoo Looti isa tulluu xinnoo Zo'aar iddoo jedhamtu kanattan baqadha malee achiin ga'u jedhu kanatu argitu baay'ee nama dhiba Waaqayyo filannoo namaa sababa kabajuuf ergamoonni sun akkasittiin jedhan ilaamayyuu dhaggeeffadhaa lafi isin jirtan wanti isin amma keessa jirtan sadarkaan jireenyaaf tajaajila keessanii baay'een isaas isin filattaniidha malee isa Waaqayyo jedhe miti Waaqayyo iddoo kanatti faarasitti tollattiin jedhan ergamoonni kun eessattiin baqadhattennaan Zo'aar iddoo jedhamtu isheen xinnoodha dhiyoodha miniiree isheettan baqadhennaan isaafis faarasitti tolla jedhan Waaqayyo filannoo namaa kabaja beektu duuchaamatti dhiibee wayii keessa nama gashu kanaafitu rakkina Looti wantoota torban isinitti dubbadha gabaabse tokko waan yaada isaa keessaa itti rakkatu qaba ture Looti tariifra isaa qabeenya isaa hawaasummaa isaa soddummaa horate waan itti rakkatu qaba Looti achi keessa sababi isaa yoo ilaaltaneettan tarii soddoomeera ta'uu danda'a ijoollee isaa durbaa lamaaniif namoota achi keessa jiranitti yookaan immoo qabeenya horateera ta'uu danda'a kanatti yaada isaa rakkata inni lammaffaan immoo isa Waaqayyo yeroo isaatti itti himu dhaga'uu baay'ee rakkata itti ulfaata Looxitti yoo ilaaltaneettan kun immoo baay'ee murteessaadha Waaqayyo gaaratti baqadhu ergamoonni kun gara tulluutti baqadhu ittiin jedhu isa gargaaranii magaalaa dhabaasanii garuu inni waan Waaqayyotti dubbatu haalarraa kan ka'e hin dhaga'u ture inni sadaffaan immoo kadhata sababa beekuuf waanuma itti dhufe dubbatu asittan baqadha isheen dhiyoodha achittan baqadha kanan godhadha kadhati keenyallee eeggannaa barbaada isiniin jechuufi kanaafi kadhata sababa beekuuf waanuma jedhu hundumaa jedha garuu Waaqayyo immoo waan nuyi jennu waan afaan keenya keessaa baatuun dhaga'a yeroo hundaa ittaanee immoo sodaadha kan isa rakkisu maal jedhaa utuun achiin ga'in ergamaan du'ana qaqqabadha ergamoonni sun garuu hamma inni achi ga'utti waan tokko illee gochuu kan dandeenye Muusaan itti dubbatanitu argitu tokko tokkoon isinitti dubbachuudhaaf yeroo isin daqiiqannaa laattantu gabaabaadhaan ariifadhe akkasitti dubbadha darbee immoo humnaa fi haala ofiisaatii ilaala Waaqayyo isatti dubbata miti ani hin danda'u ani achiin ga'u danda'ee ol hin ba'u ofiin jedha isatu ofitti murteessa jechuudha inni ja'affaan immoo filannoo ofiisaatii keessaa ba'uu hin danda'u hin filate ofiisaatiin iddoo kana keessa walaaltanii jettan hin filate inni torbaffaan immoo waan Waaqayyo ittiin hin jenne ofiin jedha ani hin danda'u utuun achiin ga'in ergamoonni du'ii dhufe kun balaan dhufe kun na qaqqaba jedhee immoo dubbatutu argitu sagalee Waaqayyo keessaa immoo laaltanii jettan akkuma isinii dubbise iddoon sila isinii dubbise seera ba'uu keessaa hidhattanii yoo ilaaltan nutti Waaqayyoon dubbatini hin dhandhu gara tulluu sana irraa fagaannee dhaabanna ati nutti dubbadhu jedhan filannoon nama baay'ee akkas ofii Waaqayyotti siqu ofii Waaqayyo irraa dhaga'u ofii gara ulfinaatti waan gatanii waan keessaa ba'anii gara ulfinaaf eebba Waaqayyotti siquu hin danda'an waan xinnoodhaan quufu namoonni baay'een waldaa keessaa tajaajiltooti baay'een kan itti Waaqayyoon gaddisiisan maali yoo ta'an hammanuma nagaa kana caalaa deemuun barbaadu kana caalaa deemuun danda'u Waaqayyo inni gajjallaa sana suuqa sana iddoo xinnoo sana haala gadi fagoo sana keessaa fuudhee ulfinarra isaan kaa'e Waaqayyo isa hafe ulfinatti simootti fufsiisuu danda'a garuu namoonni hin danda'u jedhu Looxi rakkinni isaa wantoota kana torbani kanaaf mee tulluu Waaqayyo nuun jedhetti ol ba'uudhaaf maal goon waan jedhu irratti tuqaalee an qabu keessa muraasa sanitti dubbadha inni tokkoffaan eenyummaa Waaqayyo isa nu waamee beekuudha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u eenyummaa Waaqayyo isa nu waamee inni amalli isaa attam inni jaalalli isaa attam akeeki isaa attam hojiin isaa attam akeeki inni nurratti qabatame raawwata seedu Waaqayyoon beekuu danda'utu nuuf ta'a Looxiin yoo ilaaltan garuu filannoo masaarraa kaasee duriyyuu boqonnaa 13 irraa kaaftanii yoo ilaaltan seera uumamaa filannoo mataa isaatiin beeku ofiin filata Waaqayyoon naa fili jechuun beeku garaagarummaa san Abrahaam wajjin qaban kana ture Abrahaam filadhu bitaa yoo barbaadde mirgaa ani garumatti dhiiften filadhaa jedheen kanaafitu yoo ilaaltan jettan eenyummaa Waaqayyoo sirriitti beekutu nuuf ta'a sababi isaa immoo inni wanta murtoo godhe akka raawwatu
wanta nun jedhe utuu raawwatin akka nun dhiifne waaqayyoon beekuu danda'u nuuf ta'a mala waaqayyoo kana. Kanaafitu waaqayyo yoo laaltaneettan macaafa faarfannaa Daawit keessa dhaqxanii yoo dubbiftan sagalee akka jedhu argitu faarsaa Daawit 46 lakkoofsa 10 irraa wanti wacu yoo jiraatu wanti naannoo keenya horsu jiraatu wanti naannoo keenya nama rifaasisu yoo jiraate waaqayyo kan inni jedhu dhiisaa gab jedhaa ani waaqayyo akkan ta'e beekaa'e. Macaafa qulqulluu keessaa yoo laaltan namoonni ulfina irra ga'an namooti eebba yaadame bira ga'an namooti akeeka waaqayyoo isa guddaa bira ga'an eenyu jettan warra waaqayyo galeefiidha. Warra eenyummaaniif wajjin waaqayyo galeefiidha. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Kanaafitu yoo dubbiftan macaafa qulqulluu keessaa warri yaada waaqayyoo galuuf yoo laaltan warra akka Daawit faa waaqayyotu galaaf. Kanaafu Daawit takkaadhuma ba'uun waan inni xinnummaatti hojjechaa ture isa waaqayyo wajjin ta'e fudhateetu gara Gooliyaaditti achi ba'e. Waaqayyo galeeraaf. Waaqayyo inni achitti bosona keessatti yoon bineensa wal'aansoo qabu na gargaare sun amma Gooliyaad fuulduratti na gargaara nama jedhu. Waaqayyo nu galaan deemu taanaan jireenya amantiif deemsa amantii waaqeffannus kadhannus lallabnus yoo laaltanettan baay'ee rakkanna. Kanaafitu Iyyoob illee yemmuu dubbatu akkasidha. Macaafa Iyyoob keessa dhaqxanii yoo laaltan ati waan hundumaa gochuudhaaf Iyyoob kan inni ittiin waaqayyo dura dhaabate ulfina isa booddanaa sana arge ulfina isa lammaffaa sana kan inni arge maaliin yoo jettanii jettan Iyyoobi kanatu galeef yooma dubbateyyuu waaqayyo duratti waan qajeelaadha kan inni dubbatu rakkinuma isaa keessa taa'e yoo haati manaa ganii ittuun ganu yeroo obboloonni isaa hiriyoonni isaa warri jajjabeessu dhufa waan barbaadan jedhan ishiinji isaaniif hin jiru. Itti cichee waaqayyo dhugaadha waaqayyo furdiinsa qajeelaadha. Kanaaf akka jedhe Iyyoob 42 lakkoofsa 2 irraa ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu akeeka keellee karaatti kan hambisu akka hin jirre ani beekam jedhe waaqayyoon. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Saba waaqayyoo dhaggeeffadha. Callumannee bara booddeetti bara kana booddee jirutti isin callumattanii ji'aan waaqeffattanii galina. Waaqayyo nan arga waaqayyo nan barayedha. Waaqayyo sin gargaara dhugaadha kan akka ta'u. Sabab isaa isin dura dhaloota waaqayyo isiniin qabee oolchu dhaloota waaqayyo isiniin qabee sooru siyaasa waaqayyo isiniin qabee jijjiiru waaqayyo namoota inni du'arraa baraaru baay'eetu jiru karaa keessan. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaafi akeeka waaqayyo guddaa sana bira ga'uun attamitti yottan waaqayyoon beekuudhaan. Kanaaf akeeka raajii Isaayyaas 55 immoo waa'ee dubbii isaatti dubbata. Isaayyaas bokkaaniif cabbiin waaqarraa roobe utuu lafa irratti waan biqilchin isa nyaata nyaatuuf isitu waan kenneen akka ol hin deemne akkasuma dubbiin koo afaan kootii kan ba'e waan dhufeef raawwata malee akkasumatti ol hin deebi'u. Saba waaqayyo inni waaqayyo dubbatu inni waaqayyo hojjetu inni waaqayyo jedhu amalli waaqayyo yaadi waaqayyo maal akka ta'e nuun galu yoo ta'e joormaadhaan finna bara keenya elaa dhaggeeffadha sanita sammuu keessanirraa buqqisa yaada keessanirraa buqqisa abbaan koo kayti waaqesse haati koo kayti waaqesse amala kana malee hin qabnu maaloodha seedhamu dhiisaati waaqayyo mul'achuu barbaadan isiniin jedha keessumaa bara kana carraan kun isiniin darbin waaqayyo nama isa beekan ijjin namoota isa ijjin tarkaanfachuu barbaadan ijjin baratti waaqayyo tarkaanfachuu barbaadudha kun immoo yoo waaqayyo nuu gale malee baay'ee rakkan. Kanaafitu sagalee waaqayyo keessaa waan baay'ee fudhuu dandeenya yoo laaltan Phaawulos akkuma kootiif akka keessan rakkata. Garu Filippisius boqonnaa 4 keessa dhaqxanii ilaaltan lakkoofsa 12 kaasee akkasidha. Filippisius boqonnaa 4 lakkoofsa 12 kaasee waan hundumaatti han beeka ol ka'uu gad deebi'uu irraafa qabaachuu jedha. Wantoota baay'ee gamaqaadha garuu humna isa naaf kennu Kiristoosiin hundumaan danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Haala hundumaa keessa dabarse wal'aansa hundumaa keessa dabarse isa naan jedhe waaqayyoon raawwata jechuudha. Kanaaf nan danda'a akka Loox hin danda'u jedhu Phaawulos. Nan danda'a humna sanaa kennu Kiristoosiin jedha. Kanaafi saba waaqayyo dhaggeeffadhaa waaqayyo nuuf haa galu. Mitiiree Iyyaasuuf Kaaleebiin warra 12 sana keessaa adda maaltu isaan godhe yoo ta'an hamma dinqii waaqayyo argaa deeman hamma hirree waaqayyo argaa deeman waaqayyo isaaniif galeera. Ilaamayyu dhaggeeffadhaa waaqayyo isaaniif galeera. Waldaa seenaa rakkinni ishee maali yoo ta'an faarfataan seenaa lallaban seenaa lubi seenaa tajaajilan seenaa rakkinni isaa maali yoo ta'an itti fakkaatee ma jedha malee waaqayyo galeennaafif galeefinnaan hin jedhu baay'een isaa dhugaan malee isinitti utuu kun ta'uu baate waldaan kana caalaa jabaatti turte iftee mul'atti turte lafa dhaloonni itti baqatu turte amma garuu raafamtuudhuma akka dhaloota waaqayyoon hin beekne taate yeroo waldaan kiristiyaanaa argamtutu argitu
ammas maalan isiniin jedha gara tulluu waaqayyo isiniif arge gara mul'ata waaqayyo isiniif arge gara eebba waaqayyo isiniif arge gara dibata waaqayyo isiniif arge itti deemuudhaaf hin qaqqabatin akka loota asan jedha asan goran jedhana maal jettadha waaqayyo sa jedhe hin raawwatin hinafu maqaan waaqayyo galateeffamu kanaaf waaqayyoon tokko ka'eedha raajii Isaayyaas keessa yaadeera oo hin ta'a karoorseera oo fiixaan baadha waaqayyo kanaaf waaqayyo yoo nu galuudha baate akeeki waaqayyoodha nuuf hin galu lammaffaan dubbadha waaqayyo keessatti ofii keenya beekuudha saba waaqayyo tokko waaqayyo ofii isaa nu barsiisa kiristiyaanummaa dhumtiyyuu maal nu godha beektu deebisee ofii keenya waaqayyo keessatti nu argachiisa maal jechuudha karaa addaam yaada waaqayyo keessaa isa baane karaa Yesuus Kiristoos deebinee yaada waaqayyo arganna eenyummaa keenya arganna jechuudha maqaan waaqayyo eebbifamu kanaafitu addaam isa dura addaam isa booddee macaafa qulqulluun dubbata kanaaf kiristiyaana gaafa taanu hafuuruma keenya duwwaatu dammaqee waaqayyo achi jira jedha duwwaatu hin ta'in hafuurri keenya jiraataa humna qabu warra waaqayyo wajjin hojjetu warra waaqayyo wajjin dubbatu warra waaqayyo wajjin tarkaanfatu addunyaa kanarratti warra jijjiirama fidan taana jechuudha maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu kanaafi yoo laaltaneettan akkuma sila isiniin jedhe Iyyaasuuf Kaaleebiin adda maaltu isaan godhe kanan isiniin jedheef kanaafi maanni warri kan dinqii wajjin argaa dhufan galaana hiramu arganiiru mannaa dhawaa qarraabu arganiiru waaqayyo hojii adda addaa hojjetu ija isaaniitiin arganiiru isaanis garuu yoo laaltaneettan yoo dhaqanii yaarikoo gaadanii yemmuu achees deebi'aniidhaan jarruu sodaatanii garaan isaanii akka baqa ittiin ta'e Ra'aab garuu gaafa dhufaniidhaan nu jara duratti akka kuruphisaati hin dandeenyu jarra alanfatanii nu nyaatu warri kudhanii warri lama garuu akkas miti jedhan waaqayyo yoo nu wajjin ta'eedhaan nuyi gaaddidduu jaraatii irraa sokkuusa argineerra jedhan akka minaanii xalanfannee isaan nyaanna jedhan nuyi jaboodha jedhan maqaan waaqayyo galateeffamu waaqayyo keessatti of hin beeknu yoo ta'e jooraadhuma akka warra qaanii ta'an dhagaa maaltu waldaa kiristiyaanaa hojjetoota waaqayyo siyanaa jooroo beelli yemmuu dhufu duukaa beela'anii baqee yoo dhufu duukaa baqatanii gidiraan yemmuu dhufu duukaa raafamanii yoo biyyi lammaffa maqaa waaqayyo waaman wajjiniin hirmaatu maaliif yoo ettan waaqayyo keessatti of hin beekan ila dhagaa sanittan hima waaqayyo si waame maqaan isaa isin irratti waamame kan koot isiniin jedhe isin yellaasisu waaqayyo maqaan isaa bara baraan galateeffamu isinin salphisu waaqayyo lolatti isin baasee akkasin afaan qabattanii gatteessan hin kun kanaaf yoo laaltan Kaaleeb illee ka'ee iddoo tokko ga'ee waggaan koo 85 gaaf tokko baay'ee garaa kun raasa waggaan koo amma ani waggaan koo 85 waaqayyo garuu yeroo waggaa 40 waan inni natti mina yaadadha ani garuu akkuma yeroo waggaan koo 40 ba'uutti galuutti lolatti jabaadha waaqayyo keessatti eenyummaan keenya nuuf hin galu yoo ta'e irra kanna Nehemiyaan maaliif akeeka isaa sana fiixaan baaseettu macaafa Nehemiyaa boqonnaa ja'a lakkoofsa 10 kaasee 14 dhaqanii yoo ilaaltan raajii sobduutti bitanii kottu dhanne mana qulqullummaa keessatti baqannee olla gaafattiin jedhan anoo lakkii jedhee mana qulqullummaa keessatti nama baqate lubbuusaa oolfatu miti ani jedhe nam beeka maqaa keenya balleessuudhaaf raajii sobduunatti bitan jedhee mun dubbatutu argitu dhaqanii yoo dubbiftanii jetta maqaan waaqayyo eebbifamu kanaafu Daawitiin silasisni kaaser amma sisniin kaasanu gargaara waan ta'e Daawitiin maaltu isa gargaara yoo tanettan yemmuu Goliyaad akka sana dubbatu waan baay'ee yemmuu jedhu inni immoo Filisteemicha nan qabatin kana deetuffata harka kootti isa kenna waaqayyoodha morma isaan irraa kuta rakkeetti mul'ata nama baay'ee fingalu kanaaf al tokko eenyummaan keessan yemmuu isinii galu waan Oromiifis hin dubbattan illee Oromoo baay'eedhaaf hin galu wanti isin jettan illee namoota baay'eedhaaf hin galu akka isa Phaawulos jedhee tokko nami tokko waggaa 14 dura tureera afuratti ta'e foonitti ta'e hin beeku amma waaqa sadaffaatti nama ol butame achitti waan hin arge dubbachuun isaa rakkisaadha Phexros faatu hubatu jechuudha Phexros gaaf tokko dubbateera waan obboleessi keenya Phaawulos barreessu iddoo tokko dubbachuun isaa nama rakkisaadha kan dura ka'e garuu isa saba waaqayyo dhaggeeffadha namni qaxxeen bara kana ulfina waaqayyo fudhattee ol baatu nama kamidha yottan waaqayyo keessatti eenyummaan keenya yoo nu gale inni tokkoffaa immoo waaqayyo eenyummaan isaa yoo nu galeedha baay'ee irra sin tursu Esaa'uu fi Yaaqoobiin maaltu gargar godha sinitti fakkaata Esaa'uun lafu margetti kufa nyaata yoo arge itti kufa dubartoota ormaa yoo arge itti kufa kanaaf yoo dhaxxanii ilaaltaniittan ergan du'ee booddee angafummaan koo maal naa godha jedheedha
seera uumamaa boqonnaa 25 keessatti yoo ilaaltan tullu waaqayyo eebba waaqayyo mul'ata waaqayyo kakuu waaqayyo isiniif argatti ol ba'uun amantootaan ana dhaggeeffadhaa maqaa kana godhattanii haaraa kaatanii gurmaa'uudhaan utuu hin ta'in yaada waaqayyo keessa galuudhaan waaqayyo wajjin yoo kaatan ila dhaggeeffadhaa sagantaan keessan ji'a dhufu bara dhufu akka ammaa kanan ta'u waaqayyo abiddaan ulfinaan irratti mul'ate hedduu isin gidduudhaa dhibee kaasa waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu garuu maal eega waaqayyo hammasin akka Iyyaasuuf Kaaleeb obbartanitti iddoo kana Looxiin yoo ilaaltan hin danda'u ergamaan du'a na qaqqaba hin qaqqabata waan baay'eetti hin ba'u asittan baqadhee oola jedhee munni kadhatutu argitu iddoo sin gaddisiisu iddootti xinnoodha mini Zo'aarittan baqadha Zo'aar achitti dhiyoodha garuu xinnoodha isa waaqayyo yaade miti jechuudha Zo'aarittin baqatna iddoo waaqayyo yaadetti ol ba'a maqaan waaqayyo eebbifamu kanaafitu Museen maaliif akka kana adda ta'e beektu macaafa qulqulluu keessa ilaaltan Museef kana galeef waaqayyo keessatti eenyummaan isaa galeeraaf mucaa intala Fara'oon jedhamu maaliif dide mootii ta'uu jibbe isinitti hin fakkaatin ulfina mootii ta'uutu xinnoodha jedhe isinitti hin fakkaatin sana kan caalu waaqayyo akka argeef inni garuu kanaaf akka waamamin dhageessu inni garuu mucaa intala Fara'oon jedhamuudhaaf akka hin uumamin beeka kanaafitu saba waaqayyo dhaggeeffadhaa eeyyee akkuma faarfattoota warra kaanii faarfachuu dandeessu akkuma lallaboota warra kaanii lallabuu dandeessu akkuma luba warra kaanii luba ta'uu dandeessu akkuma warra kaanii seminarii teoloojii iskuulii galuu dandeessu garuu isinitti nima dhaggeeffadhaa wanti adda sin godhu eenyummaan waamicha keessanii maalummaan waamicha keessanii maalummaan kakuu keessanii isinii galee waaqayyo wajjin deemtu waaqayyo isinii galee deemtu yoo ta'e ulfina waaqayyo jedhe sanatti hin baatu hin argitu inni sadaffaan an dubbachuu barbaadu inni sadaffaan isa waaqayyo nuuf argee arguu danda'udha ija keenya haban waaqayyo waan xinnootti nu waamne sinin jedheera nama baay'ee maaltu gaditti hambisa yoo ta'an isa waaqayyo isaaniif arge arguu hin danda'an kanaaf waanuma bitaa mirga jiru waanuma guyyaan fideetu itti fakkaata kanaaf hundumaa keessaa qabu akka namni keenya geeraru biyya kanaafitu isa waaqayyo nuuf arge arguu kana Phaawulos illee waa'ee waamichaa yeroo dubbatu akka sedhaan Efesoon keessa dhaqanii ilaaltan waamichisa abdii maal of keessaa qabu warri waaqayyoof qulqullaa'an immoo itti darbanii fudhachuuf kan jiran badhaadhummaan isaa maal akka ta'e akka beektaniif iji qalbii keessanii akkasanii banamuuf kadhata kooti Efesoon boqonnaa 1:16-17 kaaftanii dhaqanii ilaaltaniittan kanaaf saba waaqayyoo isa waaqayyo isiniif arge arguu danda'u akkuma isiniin jedhee sa'uun hin argu isa waaqayyo argeef angafummaadhaan dhalate eebbi guddaan angafa ta'uun kan isaa ture garuu utuma kanaaf sanatti ababbaru utuma ollaa garasii garana laalu isa waaqayyo jedhe irraa kufe kanaaf waa'ee isaallee yemmuu dubbatu beekadhaa isin keessaa eenyullee akka Eesawu akka hin taanedha macaafa qulqulluu yeroo nu akeekkachiisu Ibroota boqonnaa 12 gara lakkoofsa 15 dhaqxanii ilaaltan wanta akka hiddaadhaa isin keessatti biqilee rakkina akka hin uumnettidha macaafa qulqulluu kanaafitu maal isiniin jechaan jira isa waaqayyo isiniif arge argu akka Musee akka Yaaqoob isa waaqayyo isiniif arge argu akka namoota waaqayyo baay'ee ilaaltaniittan warri iji isaanii baname tokko akka sedhe Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 11 kaasee 16 dhaqxanii ilaaltaniittan jara amantiidhaan isa waaqayyo isaaniif qopheesse arganii tokkotu dubbata iddoo sana isaan kun isa abdachiifameen fudhanne yoo ta'an iyyuu amantii isaanii mootuun isin du'anedha inni ibni amantii isaanii haalli itti dhufe afaan isaanii qabachiifne biyya lafaa kanarratti eenyu akka ta'an orma karaa adeemtu akka turan beeku turanidha macaafa qulqulluu yeroo dubbatu kanaafi waaqayyoon achitti mandaraa isaaniif qopheesse waaqayyo isaanii jedhamee isaanitti waamamuuf isaanitti yeellawedha sabab isaa fucha qabu ija eeganii cubbuu lixanii ija eeganii bu'aa jallaa lixanii ija eeganii wantoota naannoodha haasa'amu ammas yana nama jibbisiisu baay'ee isaa keessa lixanii achi keessatti hafuu danda'u turan garuu isa waaqarraa yaadu turanidha arfaffaattan isin dabarsa dafee yeroo isin jettan keessatti akkan xumuruuf inni arfaffaan immoo jireenya cubbuu keessaa ba'uudha yoo amma bara kana ilaaltanittan karaa yeroo hundumaan dubbadha si'ana anas isin ilaallata namoonni baay'een ulfina waaqayyo argu dibata waaqayyo argu humna waaqayyo argu tullu waaqayyo jedhetti ol ba'u dibata warra kaan irraa adda ta'e mul'achuu barbaadu garuu jireenya isaanii jireenya warra kaan ijji wal qixxeedha kan ittiin garaagara baanu waca duwwaadhaan malee jireenyi nu jiraannu garuu jireenya fokkisaa waaqayyotti hin tolu
beettumni waaqayyo al tokko kasedheem saba saatiin foolii walitti dacha'uu keessanii natti ajaa'e dhaqaa dubbisa raajii Amoos boqonnaa 5 keessa foolii baay'ina faarfannaa keessanii achi fageessaa obdii koo dhuftanii dhidhiitinaa jedhe sababa isaa cubbuun keessa isaanii guutuu jireenya isaanii mancaa yoo ilaaltan jettan garuu yoo ilaaltan akka nama waaqayyo akka saba waaqayyo tokkotti dhiyaachuu yaala iddoo tokko duwwaan isinii dubbisa waa'ee kanaatiin faarsa Daawit 24 lakkoofsa 3 kaasee sagaleen waaqayyo akka kana jedha faarfannaa Daawit 24 lakkoofsa 3 kaasee hamma 6tti akka kana jedhee dubbata sagaleen waaqayyoodha akka sedhanan dubbisa gara tulluu waaqayyootti ol ba'uun kan ta'uuf eenyu iddoo isaa qulqullaa'aa keessa dhaabachuun kan ta'uuf eenyu isa harki isaa hin xuraa'in harka isa garaan isaa qullaa'aa ta'e isa yaada isaa wanta sobaa duukaa hin buufne isa sobaan hin kakanneedhas inni waaqayyo biraa eebba gooftaa isaa fayyisaa isaa biraas immoo dhugaa hin argata dhaloonni waaqayyoon barbaaddatan kun warra akkasiiti yaa waaqayyo isa kan Yaaqoob warri fuula kee arguu barbaadan isaanuma kana gabaabaatti ila dhaggeeffadha mul'ati waaqayyo nuuf kenne kakun waaqayyo nuuf gale tulluun waaqayyo nuuf qopheesse eebbi guddaan waaqayyo qopheesse dhalooti warri kan jalaa dinnan akkaataan itti gara waaqayyo gara keenya dhufe maaliin yoo ettani yemmuu qulqullummaatti jiraanne ulfina sana mul'achuudhaaf yemmuu nuyi waaqayyo wajjin taanu qofa kanaaf iddoo kana yaa waaqayyo isa kan Yaaqoob warri fuula kee arguu fedhan isaan kana waa'ee maalii dubbata gara tulluu waaqayyo ol ba'uun kan ta'uuf eenyudha sila lafan dubbise seera ba'uu boqonnaa 20 keessa kanan dubbise illee jarri xuraa'ummaan guutuudha ammuma gammadanii ammoo cubbutti galagalu waan ta'eef garaan waaqayyo gaddaadha isaaniitti kanaaf mejaratti kan al tokko naasisadhe waaqayyoodhaan faarfachuun dhiisanii garuu cubbummoon dhiisan kanaaf gaafa waaqayyo qaqawweessaan duumessaan dukkanaan tullu sochoosuudhaan kakawwee guddaan gaafa mul'atu banneerra nuyi waaqayyo nutti dhiyaatiin Musee ati nutti dubbadhaan keeroof sanbadii malee waaqayyoon fuula arguu hin dandeenye kanaaf ani isiniin jechuu barbaade Yoosefi attamitti kan inni ulfina sanatti baay'atan waan biraan hin jiru akkuma koo fakka keessan abjuudhaan arge yookaan immoo waaqayyo karaa nama biraasitti dubbatu yoo ta'u akka koo fakka keessan abjuun isa argu garuu abjuu sanaaf jiraate mul'ata sanaaf jiraate mul'ata sanaaf of kute kanarraa kan ka'e ulfina waaqayyo arguu danda'e kanaaftu saba waaqayyo maalan isiniin jechuu barbaada qulqullummaadha namoota waaqayyo baay'ee isaa fudhate baay'ee isaanii Shaadraaq Misaaq Abdinaagoon abidda keessa darbuu isaanii afaan leencaa cufuu isaanii warra akka Daani'el dubbanna faarfanna garuu yoo ilaaltan jireenyi keenya jireenya sanaaf ta'u miti kanaaf maal isiniin jechuun barbaada waaqayyo maalitti si waaman isiniin jedha hin guddattu sabanan ilaa dargaggoota namoota waaqayyo singidduudha naman diba naman kaasa nama ulfina nama harka waaqayyo wajjin ta'u namoota abjuun dhaloota jalaa bade abjuu isaanii deebisanii hiikasaas itti fidan waaqayyo singidduudha hin kaasa garuu dhaggeeffadha kun murteessaadha waaqayyoon beekuun inni lammaffaa waaqayyo keessatti of beekuun sadaffaan isa waaqayyo nuuf arge arguun arfaffaan immoo jireenya cubbuu keessaa ba'anii waaqayyo wajjin jiraachuu isa shanaffaa dubbadheetan gara dhaabuutti geessaga inni shanaffaan immoo jecha hin taane ofiin hin jedhina ani xinnoodha ani hin danda'u ani achi hin ga'u ani humna hin qabu eega waaqayyo humna keessan ta'e erga waaqayyo si waame erga waaqayyo akeeka isinii qabaate erga cubbuun jiraadhotani dhugaadha waaqayyo iddoo gadiitti isin hin dhiisu maqaan eega ja keessan bane waan natti dubbaanan sitti dubbadhe siifarraa wadha malee sin dhiisu inni waaqayyo jedhe sinis akkasuma sin jedhe ati garuu jechan bade hin danda'u naman ta'u ani maaloo ofiin hin jedhina sagalee waaqayyo keessa yoo ilaaltanii jettan eegan du'ee booddee maannaa godha jedheessa inni isiniin jedhe gararraatti seera uumamaa boqonnaa 25 keessa dhattanii yoo ilaaltanii jettan ergan du'ee booddee maannaa namoonni baay'een maayee dhabeettu duutiif jireenyi aboo arrabaa jala jiraedha ani hin danda'u atofiin jecha ani naman ta'u atofiin jecha ani nama kanaa miti atofiin jecha attamitti namni biraasiin jedhe waaqayyo yoo jecha kan akka atofiin jettu utuu inni barbaadu atofiin hin jenne attamitti jechi nama biraasii fiduu danda'a kanaaf saba waaqayyo dhaggeeffadha Iyyaasuuf Kaaleb bakka jedhan hin dandeenya hin lolla waaqayyo nu wajjin yoo ta'e gaaddidduun jaraan morraa sokkeera hin qabanna
akka minaanitti nyaanna kan warra kaan garuu yoo laaltaneettan hin dandeenyu jaratu nu nyaata isaan duratti nuyi akka kuruphisaati nama akkas ofiin jedhu waaqayyo namaa oolchu kanaaf saba waaqayyoo dhaggeeffadhaa isiniin jedha waaqayyoo ulfinatti isin geessuudhaaf isin fuudhee ka'e waaqayyo eebbatti ulfinatti isin baasuudhaaf isin fuudhee ka'e maal isiniin jechuuttan jira akka saba waaqayyo ulfinaan itti mul'achuu dhufee gaara Siinaa irratti hin barbaannu jedhee sanan ta'ina akka Looxisa waaqayyo tulluu dheeraatti baqadhutuun jedhu anachin ga'u ani hin danda'u kan keessan an dulloomeera hankoo barri dhumeera hankoo ijiyyuu arguu dadhabeera ofiin hin jedhina dhaggeeffadhaa sanittan hima waaqayyo ammallee bara keessa naftetti namni umuriin isaallee gabaabaa yoo jiraate namni an dulloomeera ofiin jedhu sin gidduu yoo jiraate waaqayyo akka isa mucummaatti waaqayyo sitti dubbatan irraanfatin namanan isa dur suuqatti waaqayyo wajjin qabdu dhoksaa guddaa sana irraanfatina isa waaqayyo dur isa amma godhutti waaqayyo nariifata garuu isin ba'a waaqayyo akkuma jedhe jira ameen jedha kanatti waaqayyo akkuma jedhe akkuma dubbate akkuma abdachiise jira inni lammaffaa waaqayyo ati sumanne siin jedhe sanaadha maleessa nami siin jedhe sa umuriin siin jedhe sa haalli siin jedhe miti ba'a waan naannoon isiniin jedhu keessaa jechuudha qulqullummaa shaakalaa qulqullummaa hin godhamu sabii keenya maseen waa'ima ejja waa'ima maalii duwwaa dubbata arraba keenyaan inni dubbannu waan naannoodhaa nu itti qabamne qabaleedha walirra waan hin taane haasofnu isheedha kan gannu gototu baay'een ishee yoo ilaaltaneettan baasa keessa lakki waaqayyo addunyaa na agarsiise waaqayyo dhaloota lafaa ka'uu na agarsiise waaqayyo dibamuu koo natti hime waaqayyo dhaloota kanarra wayyuuf akkan ta'u natti himeedha qulqullummaa moo shaakalaa ija koo baneedha waaqayyoon dinqii seerrata keetii akkan arguuf ija koo baneedha Abrahaam yemmuu inni aarsaa dhiyeessu guyyaan itti kakuusaa isa dhumaa dhaga'u sanatti yeroo allaattonni raqaa dhufan irra naanna'an ka'eerraa oofee dammaqaa saban anala dhaggeeffadhaa waan guddaa tokkoon isinitti hima waaqayyoo dhaloota dibee kaasu ilaa dhugaadha dhaloota dibee kaasu isin gidduudhaallee namoota dibu isin gidduudha namoota humna guddaadhaan kaasu isin gidduudha namoota ulfina waaqayyo ulfina guddaadhaan kaasu jiru garuu dhaggeeffadhaa kun murteessaa waaqayyoon beekuun waaqayyo keessatti of beekuun inni sadaffaa iji keenya banamee isa waaqayyo nuun jedhe beekuun arfaffaan jireenya cubbuu keessaa ba'uun inni shanaffaan immoo jechan taane ofiin jechuudhaamu anaaf isinirra jira yoo kun ta'ee akkuma Daawit jedhu gara tulluu waaqayyootti ol ba'uun kan ta'uuf eenyu harka keessan eeggadha isa arrabi isa hamaan dubbanne isa yaanni isaa waan xuraa'aa duukaan kaannedha Daawit nama akkasiiti yaa waaqayyo nama hundumaa miti nama hundumaa miti ulfina kee kan argu nama hundumaa miti dibata ulfinaatiin kan ba'u nama hundumaa miti tulluu waaqayyo kan argu warra of adda baasanidha warra qulqullaa'anidha kanaaf isa dhageenyi sagalee kana waaqayyo nuuf eebbisu tulluu waaqayyo jedhe kanarratti dibamne ulfaanne eebbifamne isa waaqayyo jedhe taane akka argamnuuf waaqayyo ayyaana isaa bara baraatiin nu gargaaru ameen